qabxii taphoota gahumsa madaallitiin galmaaniin tapha gahumsa madaallitiin Arsenaal yoo mo'amu Barcelonaan kaleessa morkataa isaa irratti yandoo goolii roobsuun kan injifate darbii kaaba London kiiloomeetira 1700 ol fagaateetiin argamu irratti waliin taphatan kaleessa Hong Kongitti Aasiyaatti jechuudha. Tottenham Hotspurs fi Arsenaal taphicha garuu gareen Thomas Frank Tottenham goolii 1-0 dhaan mo'ateetiin jira. Deeggartoonni Arsenaal tapha kana gama hundaan hawwii eegatiin kan turanii keessattuu taphataa sarara fuulduraa kilabicha dheena Sporting Lisbon irraa mallatteesse Victor Gyökeres taphichaan jalqabarraa seenee taphatamoo jijjiiramee seenee dhiibbaa uumuu danda'a goolii galchuu danda'amu kan jedhu ni eegama ture. Deeggartoonni Arsenaal akka hawwiin eegan kan taasise haa ta'uti garuu Victor Gyökeres tapha kaleessaatiin daqiiqaa 77 irratti jijjiiramee seenee daqiiqaawwan 13 kilabicha taajileetiin jira. Si'a lama qofa kubbaa kan tuqe dirree keessatti carraa dirree yookaan immoo kubbaan sarara jidduu keessaa kaatee taphataa kana bira geessu dhibbaadha kan ture. Gahumsa Arsenaal akka waliigalaatti mul'isirraan kan ka'e kanas ta'e san garuu Tottenham taphicha goolii 1-0 dhaan yoo mo'atu Paap Saar fageenyarraa goolii baay'ee miidhagduu taate galchee garee Thomas Frank taphicha akka injifatuuf gargaareetiin jira. Kubbaa kana Luis Skelly ture gara fuulduraatti qabatee deemuudhaaf kan yaalaatiin ture haa ta'uti garuu Paap Saar harkaa buufatee goolii eegan Arsenaal David Raayan goolii galakkisee bahuu isaati ka arge taphataan kun jechuudha. Paap Saar fageenyarra gara goolitti yaaree kiyyoottiin dire Tottenham taphicha goolii 1-0 dhaan mo'ateetiin jira. Akkuma duratti kaasaatiin ture Victor Gyökeres boqonnaadhaan booda daqiiqaa 77 irratti kan inni jijjiiramee seenee daqiiqaawwan 13 kilabicha tajaajilee Christian Musqueraanis tapha kanaan tapha isaa jalqaba Arsenaaliif taphateetiin jira. Taphattoonni kanneen akka Bukayo Saka fi Lisandro Trossard miidhamni salphaan mudatee dirreedhaa bahaniitiin jiru. Kun hangam dirreerraa isaan fageessa kan jedhu hin beekamne hanga ammaatti Arsenaal taphichaan naannoo taphattoota 8 jijjiiruudhaan taphachiiseetiin jira. Haa ta'uti garuu garee Thomas Frank qabxii taphichaa akka jijjiiraniif yookaan immoo wanti isaan gumaachan hin jiru qabxicha akka jijjiiramuuf ifaajeen isaan taasisanii Mikel Arteetaan wanta barbaannu hunda dirree keessatti gochuuf rakkanneetiin jira. Gahumsi taphattoonni koo mul'isanitti gammadeetiin jira. Haa ta'u garuu immoo waa'ee yaadne hunda galmaan hin geenne kanaaf qabxiin taphichaa kan hin jijjiiramin kan jedhaniitiin kaasanii Arsenaal taphoota michoomaa 3 taphate taphoota 2 injifateetiin jira. AC Milan fi Newcastle United kaleessa immoo Tottenhamin goolii 1-0 dhaan mo'ameetiin jira. Amma gara England deebi'uudhaan waancaa Emireetiin Villarreal fi Athletic Bilbao waliin taphachuun bara dorgommii Premier League England immoo Manchester United wajjin taphachuun kan eegaluudha kan ta'u. Tottenham taphoota 4 taphate taphoota michoomaatiin gareen Thomas Frank iddoo Ange Postecoglou bu'an Tottenham ijaaraatiin jiru qindeessaatiin jiru jenneetiin kaasuu dandeenya. Tapha kaleessaatiin taphattoonni kanneen akka Mohamed Qudus garicha taajilaniitiin jiru. Taphichaan booda inumaayyuu qocolloon taphataa sarara fuulduraa kilabichaa Richarlisonii fi akkasuma Gabriel Magalhaes mul'isaatiin turan agarsiisaatiin turan toora miidiyaa hawaasummaa kanarratti mata duree miidiyaalee ispoortiiti kan ture. Richarlison taphataa cimaa tapha darbii London kan kaleessa Hong Kongitti ture kana ta'uudhaan kan filatameetiin ture. Fedhaasa isaa kan ammoo toora Twitter isaa irratti kan inni maxxanse deebiin Magalhaes yoosuma yookaan immoo tibbasumatti hin kenne kanaan dura tapha Tottenham Hotspurs waliin taphatan irratti taphataa cimaa jedhamuun si'a 3 badhaafameetiin ture Magalhaes jechuudha. Deebii sana fakkaatu kenneetiin jira. Kanas ta'e san garuu darbiin kilaboota kanneen lamaan yeroo mara akka hawwiin eegamu kan taasisuudha. Thomas Frank gareen isaan ijaaran bara dorgommii dhufuufillee garee morkataa cimaa ta'uu akka danda'uudha kan eegamu. Taphoota michooma 4 taphate 2 injifatee 2 qixa bahee kana kan fakkaatu qabxiin kaleessaa galmaa'ee odeeffannuma qabxii taphoota michoomaatiin Barcelonaan yandoo goolii roobsuudhaan kilaba Kooriyaa kibbaa Seoul goolii 3-7 mo'ateetiin jira. Tapha kaleessaa kanaan Lamine Yamal Nazraoui Ebaanan gooliiwwan 2 akkasuma Ferran Torres gooliiwwan 2 galchaniiti kan jiranii. Robert Lewandowski Christensen fi akkasuma Gavin ammoo goolii 1 tapha kanaan dabalaniitiin jiru. Marcus Rashford jijjiiramee tapha kanaan gara dirree seenee kubbaa goolii taatu tokko mijeessee hiriyoota isaaf kenneetiin jira. Gahumsi Lamine Yamal amma irratti hin argamu garuu gahumsa akkamii akka ta'e tapha kaleessaatiin argineetiin jira. Taphataan kun sochii baay'ee hawwataa fi akkasuma deeggartoota isaa bohaarsee kan mul'isaatiin ture taphichaan jechuudha. Kanas ta'e san Barcelonaan taphicha goolii 7-3 mo'ateetiin jira. Yandoo goolii roobsee kan jenneetiin kaasne kanaaf super computer tilmaama baaseen Manchester City shaampiyoonii Premier League England bara dorgommii dhufu akka ta'u raage. Super computer dagaalee lakkoofsa fi miseensota taphattoota garee ofii keessaa qaban irraa ka'uudhaan shaampiyoonummaa Premier League England bara dorgommii dhufu kan tilmaame kanarraa ka'uudhaan Manchester City shaampiyoonii bara kanaa ta'a jechuun himeetiin jira. Tariitika Manchester City bara dorgommii kan haalli isaan ittiin dhiyaachaatiin jiran dursanii jira taphattootaa irratti qooda fudhataniitiin jiru. Waancaa kilabboota addunyaatiinis imalli Manchester City fagoo deemuu hin dandeenye. Super computer garuu garee Pep Guardiolaan ijaaraatiin jiran irraa ka'eetiin kilabichi carraa shaampiyoonummaa bara dorgommii kana akka qabu tilmaameetiin jira. Manchester City aanuudhaan Arsenal sarkaa lamaffaan xumuraa, Liverpool sadaffaadha, Chelsea arfaffaadha, Manchester United sarkaa shanaffaan jira xumura jechuun super computer tilmaamni isaa kan akeeku. Kilaboonni kanneen akka Leeds United, Sunderland fi Burnley
ijoolleen championshippiitti bu'u jedheetiin jira. Super kompiitarii kun akkanumatti hin xumuramamu akkam kan jedhu ni eegama. Hedduun keessan 8330 irratti yaada keessan nuuf katabdanii jidduun qophii qindeeffanneetiin jira. Taphataa sirba fuudhaa garee biyyaalessaa Poorchugaal fi akkasuma kilaba Al Nassr Joo Felix tibba wayii taphataa qaalii idil addunyaati kan ture. Taphataan kun Benefikaa keessatti garee guddattoota keessaa ba'e iddoo guddaa gaaf abdatamaatiin ture. Imalli isaa garuu akka fincaan gaaraa gara duubaatii jedha. Qophiin ispoortiin shifaa qindeesse dhaggeeffannee walitti deebina. Aadaa hojii dhabuun kufaatiisaaf sababa jedha. Isa waliin Atleetiikoo Maadrid keessatti kan taphate Saul Niguez milkaa'uuf hojjechuu fi ifaajuu qabda. Hojiitti injabaattu taanaan kufaatiin si mudachuu malaa jedha. Taphataan ganna 23 Joo Felix bakka bu'aa Kiristiyaanoo Roonaaldoo fi taphattoota kubbaa miilaa addunyaa to'atan keessaa tokko ta'uuf tilmaamamus si milkoofne. Milkaa'uu dhabuu isaatiif sababoonni ijoo maaliidhaa kan jedhu irratti ESPN xinxala baasee qophii kanaan isin biraan ga'uuf filanne. Bara 2019 Atleetiikoo Maadrid gatii Riikoordii Jijjiirraa taphattoota sadaffaa addunyaa Yuuroo miliyoona 100 fi Yuuroo 26 Benefikaarraa kan ofii taasifate. Atleetiikoo Maadrid akka yaadeef ta'uu baannaan ergisaan Cheelsiif kenne. Baarseloonaa fi AC Milaan keessattis taphateera. Amma kilaba Saawud Arabiyaa Al Nassritti makame. Lammiin Poorchugaal Joo Felix taphataa gatii Jijjiirraa guddaan bitamee amma iddoo eeggamee gahuu hin dandeenye. Kilaboota ciccimoo Awurooppaa Poorchugaal, Speen, Ingilaandii fi Italy keessatti taphachuun kan dabarsee Joo Felix amma kilaba Saawud Arabiyaa Al Nassriin paawundii miliyoona 43.7 makamee jira. Joo Felix bara 2019 umurii 19ffaatti Benefikaarraa Yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 26 Atleetikootti yoo dabalamu taphataa sadaffaa gatii guddaan itti bahee ture. Taphataa hedduu itti abdatameedha. Ta'us Atleetikoo Maadrid keessatti akka yaadame ta'uu hin dandeenye. Bara 2023 ergisaan Cheelsiin makame. Cheelsiif goolii 4 qofa galche. Bara dorgommii 2023-24 Baarselonaaf taphoota 30 taphateen goolii 7 galche. Bara darbee waliigaltee waggaa 7 Cheelsiif mallatteessuus hin milkoofne. Ergisaan AC Milaan keessattis dabarse. Gaazexeessaan Poorchugaal Marcos Alves akka jedhu taphataa cimaa sadarkaa olaanaatti taphachuu danda'udha jedha. Dhimmoota kubbaa miilaa Speen irratti bal'inaan kan barreessu Julian Balaagee gama isaatiin Joo Felixin ilaalchisee wanti jijjiirame hin jiru jedha. Leenjistoonni gahumsa isaanii beeku garuu waan isaarraa barbaadan gumaachaa hin jiru. Rakkoo xiinsammuuti wanta itti himamuu dhaggeeffachuu qabaa jedha. Akaadaamii Benefikaa keessaa kan ba'e Joo Felix waggaa 16ffaa isaatiin taphataa umurii xiqqaan gara Benefikaa taphatee jedhamuun abdiin irra kaa'ame. Bara 2018 garee jalqabaaf taphate. Bara jalqabaan dorgommii hundumaan taphoota 43 goolii 20 kan galche Felix liigii Poorchugaal keessatti taphoota 26 goolii 15 galchuun jajame. Walakkeessa bara dorgommichaan booda gahumsa gaarii bara itti mul'isee Benefikaa waancaa liigii akka fudhatus gargaare. Taphataa qaxalee bara sanaa jedhamuun filatame. Liigii Poorchugaaliin taphattoota ciccimoo liigichaa 11 bara sanas jedhamuun filatame. Waltajjii Awurooppaa umurii 21 gadiin badhaasa kophee warqees fudhate. Joo Felix gatii Jijjiirraa Neymaarii fi Kiiliyaan Mbappe PSG'f baasiyaanuun taphataa sadaffaa gatii guddaan Atleetiikoo Maadrid Benefikaa irraa mallatteesse. Atleetikoon yeroo sanatti Antoine Griezmann Baarselonaaf gurguruun Joo Felix bakka buusuuf yaaduun mallatteessifate. Felix turtii Atleetikoo Maadrid waliin qabus qubsaa hin turre. Waggoota sadan keessatti taphoota 131 taphate. Goolii 35 galchuun 16 hiriyoof mijeesse. Bara dorgommii 2020 fi 21 Atleetikoo Maadrid waliin waancaa laa liigaan shaampiyoon ta'e. Bara dorgommii 2020 fi 21 dorgommii hundumaan goolii 10 galchuun taphataa cimaa kilabichaa bara sanas jedhame. Hedduu itti abdatamus barattaanuun garuu hedduu milkaa'uu hin dandeenye. Cheelsii leenjisaa kan turan Graham Potter amajjii 2023 gara Stamford Bridge ergisaa jeejaan fudhatanii. Jalqabbiin isaa Cheelsii keessatti gaarii ture. Mauricio Pochettino iddoo Potter erga bu'anii Felix garee isaanii keessatti hin barbaanne. Kanaanis gara kilaba isaa Atleetikoo Maadriditti deebi'uuf dirqame. Ammas ergisaan gara Baarselonaa imale. Kilaba Kaataalaaniif gooliiwwan 10 galche. Garuu Baarselonaan Daanii Olmoo mallatteessuu isaatiin Baarselonaan taphaticha hin barbaanne. Carraan isaa gara Cheelsii deebi'u ture. Hagayya 2001 bara 2024tti waliigaltee waggaa 7 Cheelsiif mallatteesse. Garuu Cheelsii keessatti hin milkoofne. Bitootees 2025tti ergisaan gara AC Milaan imale.
leenjisaan Chelsea Enzo Maresca garee Chelsea waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaatuun alas taasisan gara Benfica deebi'uu danda'an himamaa ture boodarraa kilaba Saudi Arabiyaa Al Nassriif mallatteesse. Kilabiin liigii Saudi Arabiyaa Al Nassr leenjisaa duraanii Benfica Jorge Jesus leenjisuu fi Ronaldo keessatti taphatu keessatti Joao Felix Saudi Arabiyaa keessatti ni milkaaf kan jedhu ni eegama. Kubbaan miilaa ispoortii gareeti kan jedhu Saul Niguez hiriyaa garee isaa Atletico kan ture Felix taphataa ajaa'ibaa dandeettii qabudha jedha. Garuu shaakalaan of hin cimsitu yoo ta'e dandeettiin kee si faana turuu hin danda'u jedha. Kilaba biyya isaa Benfica keessatti kan jajamee Joao Felix kilaboota jajjabaa Awurooppaa Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona fi AC Milan keessatti yeroo hin milkoofne dabarseera. Leenjisaa Rayo Vallecano kan turan Paco James kennaa addaa ifaajeen hin dagaagu yoo ta'e bu'aa hin qabu jedhu. Joao Felix kennaa addaa qabu shaakalaan gabbifachuu dhabuun sadarkaa ammarra ga'eef sababa. Saul Niguez akkas jedha. Atletico Madrid keessatti hiriyoonni isaa hedduun isa gorsuuf yaalaa turre. Garuu gorsi keenyaa hin fudhatamu yoo ta'e maal gochuu dandeenya jechuun gaabbii isaa ibsa. Leenjisaan Al Nassr Jorge Jesus shaakalli guyyoota 3 hojjetee jira. Gahumsa qaamaa taphaaf barbaachisu irratti hin argamu. Felix cimee hojjechuu qabaa jechuun ergaa akeekkachiisaa of keessaa qabu fakkaatu dabarsanii. Kennaa addaa qabu irratti amantaa akka qaban kan himan Jorge Jesus dandeettii Benficaatti mul'isaa ture akka deebi'us abdatanii jiru. Joao Felix Saudi Arabiyaatti milkaa'uu danda'amoo kan jedhu yerootu deebisa.